Yeroo ammaa hongeen kibba bahaa Itoophiyaa keessatti namootaaf beeladoota akkasumas uumama miidhaa jiru maaliif bakka muraasa ta'e irratti deddeebi'ee dhufa. Balaa sababa hongee kanaan dhufu fuula duratti hanqisachuuf hawaasni maal gochuu qaba? Mootummaanoo gaaffiiwwan jedhan irratti mariin hayyuu saayinsii Dr. Ahmed Galchuu waliin taasifne Bafaqaaduu dubbise. Gaaffiin maaliif rakkoon kun deddeebi'ee naannoo tokkotti deddeebi'ee ta'a kan jedhu kana hanga tokko bal'isnee ilaaluun barbaachisaa. Walumaa galatti maalidha? Rakkoon hongeedha. Roobni hir'achuun takka yeroo isaa osoo hin eegganne dhufuun takka immoo yeroo isaatti alatti hedduminaan dhufuun wanni kun waliigalatti rakkoo gurguddaa sadarkaa addunyaatti jiru kan climate change jedhamu jijjiirama qilleensa haala addunyaa kan jaarraa 18ffaarraa jalqabee argamaa dhufee kan walumaa galatti dhiibban isaa mul'ataan dachiin tun OEC akka dabalaa deemu kan godheedha. Kun waliigalatti sadarkaa jijjiirama qilleensa addunyaatiin kan walitti hidhatu yeroo ta'u naannawa keenyatti as deebisnee gulaallu naannawa keenyattis jijjiiramni hongee kun yookaan rakkoon hongee kun duraan waan waggaa 20 waggaa 30tti yeroo tokko deebi'ee dhufu amma deddeebi'ee waggaa 3-4tti naanna'ee dhufa. Wanni kun irra caalaan isaa haala qilleensa addunyaa jijjiiramuutiin kan walitti hidhatu yoo ta'u garaagarummaan garuu naannawa gammoojjii lafa gammoojjiitiif lafa baddaa jidduutti microclimate kan jennu kun garaagarummaa qaba jechuudha. Lafti gammoojjiidha, lafa normaalii lafa gadi bu'aadha, elevation isaa lowlandidha, qilleensi isaa ho'aadha, temperature isaa ol ka'aadha. Lafa baddaa akkama ollaa isaa jiru wajjin wal cinaa qabnee yeroo laallu qilleensi isaa ho'aadha jechuudha. Qilleensi isaa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa microclimate jennuun naannawa sanitti bishaan roobni yoo roobes daddafee danfee akka dachii keessa gallakkisee deemuu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha temperature isaa ol ka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii microclimate naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha. Gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo hongeen jiru yeroo roobni hir'atu daran naannoo duraanuu lattechiin ho'aa ta'e kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti moor irra hammaatee mul'ata jechuudha. Lafa baddaa lafa ol ka'aa lafa qilleensi isaa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa microclimate jennuun naannawa sanitti bishaan roobni yoo roobes daddafee danfee akka dachii keessa gallakkisee deemuu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha temperature isaa ol ka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii microclimate naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha. Gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo hongeen jiru yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattechiin ho'aa ta'e kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti bara kana irratti dullee gargaarree uummata kana rakkoo kan bira dabarsinee yeroo tokkotti nurraa dhaabbatu miti. Jijjiiramni qilleensaa kan ta'aa jiru kun jijjiirama dhaabbataa waan ta'eef rakkoon yeroo dhufte qofaa rakkoo sanirraa uummata baraaruu fi lubbuu uummataa baraaruudhaaf lubbuu beellada isaanii baraaruudhaaf fiiguu qofa osoo hin ta'in maal goonaa akkamitti yoo haala jireenya keenyaa jijjiirre rakkoo kana fuulduraaf akka inni sadarkaa lubbuu namaa galaafatu, sadarkaa lubbuu beelladaa galaafatu, sadarkaa uummanni keenya akka buqqa'u godhu osoo inni hin geenye akkamitti hambisuu dandeenya waan jedhu gara uummataatirraa waan eegamu tokko jijjiirama ilaalchaati. Uummanni keenya duraan nama tokkotu loon 200-300 fa'aa qabata. Yeroo dachiin jiru bakki dheechisaa jiru yeroo dachiin baadhachuu dandeessu jechuudha. Amma haalli sun hin jiru. Lafti duran horiitti dheechisaa turan amma qonnaadha. Takkaa namni irra qubatee jira. Akka dursanitti horii hedduu horatanii beellada hedduu horatanii bifa saniin naannawa sanitti jiraachuun akka hin danda'amne uummanni keenya hubachuu qaba. Tooftaa biraa kan horii 500 yookaan 200 yookaan 300 ofirraa horii murtaa'aa ta'e qofa horatanii horii san akka gaariitti kunuunsanii
akka gaariitti yeroo hongeen yeroo dhabames horii san nyaachisanii kunuunsanii rakkoo kana bira dabarsuu haala danda'anitti horii lakkoofsa mataa horii lakkaa'urraa horii gabaabaa lakkoofsa gabaabaa ta'e kan akka gaariitti kunuunsuu danda'an gamasitti ilaalchi isaanii akka jijjiiramu barnoonni kennamuu qaba jedheetii yaada akka tooftaan tokko keessaa haalli duraan sun hin jiru haala haaraa keessatti akka haaraatti jireenya isaanii wayyeessuu addaatti godhu barbaachisa jechuudha. Egaa barumsa kana kennuudhaaf warruma uummata bulchuu warri biraa immoo aktivistoonni warri rogeeyyonni waan kana irratti illee akka hojjechuu qaban inuma eegama uummanni akka kana baree jireenya isaa jijjiiruu danda'uuf karaa uummata bulchuu warra uummata bulchuu maaltu ta'uu qaba imaammata akkamiitu qophaa'uu qaba poolisii akkamiitu qophaa'uu qaba kana irratti fakkiin biyya biraallee jira imaammata geeddaruudhaan imaammata rakkina kana akka namni dandamatu gochuu danda'u qopheessanii rakkina kana hiikuu irratti mootummaarraa maaltu eegama warra imaammata qopheessurraa fakkii akkamiitu immoo jira biyya biraamee kan walumatti qabdanii walitti himtan. Baay'ee galatoomii Riqaadoo kunis hedduu murteessaadha akkuma hundi keenya beeknu jijjiirama biyya tokko keessatti agarsiisuudhaa fi rakkoo gurguddaa akka kana irraanuudhaa fi gaheen mootummaan taphatu warri biyya bulchuu taphatu gahee guddaadha. Kana dirqama isaanii kana ofirratti fudhatanii tokkoffaa biyya san keessatti rakkoon gurguddaa mul'atu karaa mootummaatiin rakkoo uummata hiikuu irratti political will kan jennu kana fedhii rakkoo saba keenya deddeebi'ee hubaa jiru kana hiikuudhaaf fedhii siyaasaa fedhii kana agarsiisuudha. Yoo fedhiin kun hin jiraanne kan ta'u ta'e rakkichi kun hiika argachuuf hin deemu. Wanni waan kana tuquu barbaaduuf maalidhaa? Rakkoon biyya san keessatti tahaa jiru yoo laalle amma naannoo inni gammoojjii Oromiyaa kuni seentara irraa fagoodha. Bakka mootummaan jiru, bakka mul'anni jiru, center of power kan jennu kana giddu galeessa irraa fagoodha. Lafa remote ta'e uummata duraanuu marginalize ta'ee jiru. Uummanni kun yeroo dheeraa keessa ammas hariiroon inni isaan mootummaa Itoophiyaa wajjin qabaachaa ture dur irraa jalqabee zaman Haayile Sillaasee irraa jalqabee hariiroon uummanni kun mootummaa wajjin qabus karaa siyaasaatti yeroo laalle hanga tokko rakkisaadha. Yeroo biyya qabsoon yeroo dheeraadhaaf keessatti deemaa ture zaman Haayile Sillaasee irraa jalqabee zaman Dargiit irraa jalqabee naannawaa gammoojjii Baalee, gammoojjii Booranaa kan Gujii kana yoo fudhanne lafa Waaqoo guutuufaa keessatti qabsaa'aa ture. Kanaaf hariiroon isaan mootummaa wajjin qaban hariiroo akkasitti wal simatee miti. Kanarraa kan ka'e rakkoon isaanii ifatti amma mul'atee sadarkaa gurguddaa gahee sadarkaa addunyaa jalaa dhokachuu hin dandeenye gaheeti malee rakkoon kun yeroo dheeraadhaaf biyya san keessatti naannoo san keessatti deemaa waan tureef mootummaan fedhii rakkoo uummata keenya kan seentara irraa fagoo jiru kan irraanfatamee jiru kan sagaleen isaanii dhagahamne kan hiikuudhaaf xiyyeeffannaan gara sirriitti deebi'uun barbaachisaadha. Tokko kana. Kan lammataa maalidhaa? Ammas fookasiin isaanii yeroo rakkoon dhufe lubbuu namaa baraaruudhaaf gargaarsa barbaadanii as fiiganii achi fiiganii uummata kana beela'ee uummata kanaa baraarsinu lubbuu isaanii baraarsinu kan jedhu kanarraa rakkoo kana dhaabbatatti akkuma dura jenne kun jijjiiramni karaa uummataatiin argamuu qabu sun karaa mootummaatiinis ilaalcha isaaniitiin paradigm shift kan jennu kana jechuudha. Rakkicha ibidda dhaamsurra eega ibiddi qabatee fiignee ibidda dhaamsuuf olii gadi fiigurra akka ibiddi sun hin qabanne godhuu irratti imaammata poolisii akka gaariitti qoratame kan uummanni keessatti hirmaate kan pilaana isaati irratti akka itti daragatte ooluu irratti uummanni keessatti hirmaate kana dizaayin godhuu barbaachisa karaa mootummaati jechuudha. Rakkoo kana dhaabbataatti haala qilleensa hongee dhaabuu hin dandeenyu. Garuu hongee kana akkamitti sarvaayiv godhuu akka dandeenyu akkamitti addaaptiiv maaneejmentii jedhama. Akkamitti addaapti goonee jireenya keenya jireenya uummata keenya akkamitti addaapti goonee rakkoon kun sadarkaa lubbuu namaa galaafachuu sadarkaa lubbuu beeyladaa galaafachuu osoo hin geenye akkamitti hambisuu dandeenya waan jedhu irratti xiyyeeffannaan isaanii gara sirriitti deemuu qaba. Maaneejmentiin lafaa itti fayyadamni lafaa horiidhaa fi qonnaa fi horii isaan horatan kana jidduu diversification jiraachuu qaba.
tooftaan biraa kan mootummaan itti fayyadamuu danda'u kan naannoo garaagaraatti hojjete credit system. Uummata keenya fi karaa faayinaansiitiin gargaarsi yookaan liqiin kennamee fi haala isaan jireenya isaaniitti jijjiiruu danda'an itti addaatti godhuu danda'an kanarratti gargaarsi maallaqaa kan isaan probably liqeeffatanii yeroo dheeraa keessatti tuutan deebisuu danda'an kuni uummata keenya kan yeroo hunda waa'ee rakkoo hongeetiin miidhamu kana credit system qophaa'uuf even insurance system biyya tokko insurance jira loon balaa uummatiin hongeetiin haa ta'u kan garaagaraatiin kan lola'aatiin waan garaagaraatiin loon isaaniitirra rakkoon yookaan qabeelada isaaniitirra rakkoon yoo ga'e insurance system qopheessuuf hin danda'anii uummanni kun yeroo saniif akka rakkoo san jala baraaree dabaluu danda'u jechuudha. Kan biraa politikaalii rakkoo kana hiikuudhaaf uummata keenya kan marginalized ta'e kan fagaatee seentararraa jiru kanarratti xiyyeeffannaa gochuu. Inni lammataa rakkoo eega rakkoon uumamti lubbuu namaa baraaruudhaaf fiiguu qofa osoo hin taane rakkoon kun akka dhaabbatatti hiikamuu danda'u rakkoon hongeedha rakkoo dhaabbatan wajjin deemuuf taa'u kan fuulduras babal'achaa deemudha jennee kana rikoognaayiz goonee akkamitti qopheessina rakkoo kanaaf waan jedhu kanarratti xiyyeeffachuudhaa fi tooftaa uummanni keenya itti hirmaatee kanii akkuma asiin dura agarree rakkoo tokko hiikuudhaaf wanni mootummaarraa impose ta'u bakka biraatirra impose ta'u dalagarra oolu yeroo hunda ni kufa bakka hedduutti arginee jirra jechuudha. Uummata keenya wajjin ta'anii aadaa uummata keenyatti irratti hundaa'anii fedhii uummata keenyatti irratti hundaa'anii rakkoo dhaabbatatti uummata naannoo saniitiif rakkoo isaanii hiikuu danda'u poolisii uummanni keessatti hirmaate tolchanii kanaan kan xiyyeeffannaan rakkoo dhaabbatatti rakkoo kan akkamitti addaatti godha waan jedhu irratti fookasiin isaanii eega rakkoon ta'e lubbuu namaa baraarsuu qofa osoo hin ta'in rakkoon kun akka dhaabbatatti hiikamuuf san irratti akka xiyyeeffatan poolisii akkasii obaafatan gaariidha jedheeti yaada. Kanuma gama kiyyaan dhaamsi dabarfachuu fedhu Fiqaaduu. Yaada beekumsa keessan irraa muuxannoo keessan irraa nuu kennitaniif hedduu isin galateeffannaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiin isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomaa Fiqaaduu.